Akkam jirtan maamiltoota koo hordoftoota koo kabajamoo chaanaalii kana subscribe gochuun kan hordofaa jirtan hundi galatoomaa hedduun isin galateeffadha. Namoonni haaraa dhuftanii fi subscribe hin goone akka subscribe gootaniifin kabajaan isin gaafadha. Subscribe, share, like godhaa. Yoo kana gootan haala salphaa ta'een namoota biroo biras ga'uu danda'a waan ta'eef hirmaadhaa. Kiliik gochuu cuqaasuudhaan ala wanti itti baaftan gonkumaa hin jiru. Fayyaa ta'a. Kanatti aansee odeeffannoowwan ammaaf qabadhee dhufeen isinitti himaa hordofaa turtii gaarii. Waamicha diyaaspooraa Oromootiif Irreecha bara 2024 bara 2017 gara biyya abbaa keessanitti koottaa jedhaniiru. Pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa waamicha hawaasa diyaaspooraa Oromootiif dhiyeessaniin ergaa guutuu isaan dabarsan akka itti aanutti ni dhiyeessa. Kabajamtoota diyaaspooraa Oromoo jala bultii kabaja ayyaana Irreechaa bara 2024 akka lakkoofsa Awurooppaa bara 2017 akka lakkoofsa Itoophiyaa kanatti obboloota keenya biyya alaa jiraatan hundaaf gara biyya keessanitti deebitanii ayyaanicha akka waliin dabarsitan afeerraa onneerraa maddeetiniif dhiyeessuun barbaada. Irreechi eenyummaa fi achii dhuftee keenya. Irreechi hafuura socho'aa uummata Oromoo waggoota kumaatamaa of keessaa qaba. Hambaan seenaa fi duudhaan badhaadhe kun addunyaa kanarra eessayyuu yoo jiraanne hidda dhiigaa keenya keessa kan naanna'udha. Sirni ayyaanichaa araara jireenyaa fi dila dilbii arganneef galata uumaa keenyaaf waaqaaf qabnu akkasumas marartuu waliif qabnu ibsachuudhaaf xurree abbootii keenyaa argachuuf akkasumas hidhata cimaa dachee nu baattu wajjin qabnu haaromsuuf carraa nuuf kenna. Mirgi kabaja ayyaana Irreechaa uummata keenyaa jaarraa tokko oliif sarbamee turuun isaa seenaa kaleessaati. Sirnoonni walirraa lufan duudhaa kana mogeessuudhaaf jecha itti duulaniiru. Hidhata uummanni keenya ittiin qabu kutuudhaaf hojjetaniiru. Ta'us abbootiin keenya hin jilbeenfanne. Wareegama hin leeyyeeffamneef qabsoo bara dheeraatiin bada oolchaniiru. Adeemsi kun jabina dandamannaa fi kutannoo hin riqqifne uummanni Oromoo hambaa aadaa isaa tiksuudhaaf kunuunsuuf qabuuf ragaa yoomiyyuu hin dhokanne ta'ee dhaabbata. Kun tokkoon kabaja ayyaana Irreechaa agarsiiftuu injifannoo cunqursaa irratti arganneef bilisummaa cichoomina kutannoo fi gatii qaaliin dhugoomeeti. Bira darbee sirna hambaa fi dhaalamni abbootii haadholii keenyaa itti kabajamu. Waggaa waggaadhaan yommuu hora Arsadii, hora Finfinnee, malkaa Ateetii fi iddoowwan ulfoo birootti walitti qabamnu gatii bilisummaa keenyaaf bee nu yaadachiisa. Qornee lama dura yaa'ii lakkoofsa namoota xiqqaan hora Arsadiitti irra deebiin kan jalqabne Irreechi har'a feestivaala Damboobaa ta'eera. Waggaa 5 as ammoo Irreechi hora Finfinnee haaromee magaalaa guddoo fi handhuura Oromiyaa magaalaa Finfinneetti kabajamuun madda gammachuu fi milkii miliyoonotaa ta'aa jira. Har'a Irreechi duudhaa yaadatamu qofa osoo hin taane hambaa kiliyaa fi taatee addaa muuziqaa, faarfannaa, hurrisaa fi mira tokkummaa cimaa ta'een jiraatamudha. Akkasumas gara ayyaana guyyaa galateeffannaa biyyaalessaa fi kaarnivaala gammachiisaa namni kamuu keessaa fi alaa waloon irratti hirmaatuu fi jaalalaan itti wal afeerutti ceera. Akkaataa har'a Irreechi harka diriirtee nama kamuu simatu arguun hedduu kan nama boonsudha. Namoonni dudduubee garagaraa fi sabaan Oromoo hin taane illee kabaja ayyaanichaa irratti hirmaachuu qofa osoo hin taane faajjii nagaa, wal faarfannaa, milkee fi tokkummaa taasisuudhaan fudhachaa jiru. Golee Itoophiyaa hundarraa namoonni hedduun Irreecha ulfeessuuf eebba isaarraa hirmaachuuf akkasumas ammoo ulfina hin sheenofne kanarratti uummata keenya
walalchuuf tokkummaan argamaa jiru. Irreechi maddasaa uummata Oromoo bira darbee sabootaaf mallattoo abdii, of kaltii fi araaraa ta'eera. Wanti ajaa'ibsiisaan biraa irreechi daangaa Oromiyaa fi Itoophiyaa qaxxaamuruu isaati. Bara darbee obboloonni keenya Oromoo biyya Keeniyaa daangaa idil addunyaa ce'uudhaan nu waliin hirmaachuun gamtummaa cimaa qaban nuuf ibsaniiru. Bara kana immoo Oromoon addunyaa mararra jiru ayyaanichaaf fuula isaa gara lafa eenyummaa isaatti akka deebifatu abdanna. Irreechi uummata Oromootiif faajjii tokkummaa, daangaa siyaasaa, bakka jireenyaa, amantaa fi ilaalcha siyaasaa caalu ta'eera. Haa ta'u malee qaamni murteessaan ammallee guutummaatti qooddataa eebba kanaa hin taane jira. Diyaaspooraa Oromoo. Argamuun diyaaspooraa Oromoo deebii dhuma hibboo keenyaati. Akka dhala Oromoo daangaa addunyaa irratti faffaca'eetti hirmaannaan keessan hir'uu kabaja ayyaanichaa guuta. Fageenyi kamuu walitti dhufeenya hambaa, aadaa fi eenyummaa uummata keenyaa waliin qabnu kan hin hir'isne ta'uu agarsiisa. Oromoota idil addunyaa gidduutti mallattoo tokkummaa ol jiraa ta'ee tajaajila waan ta'eef dhaloota lammaffaa diyaaspooraa Oromootiif waamicha onni irraa madde addatti isiniif dabarsuun barbaada. Kuni waamicha hirmaannaa ayyaanichaa qofa miti. Afeerraa kadhaa hundee keessan waliin deebitanii akka hidhata uummattan isiniif taasisudha. Mee hora harsadiitti dhaannaa onnee waloo Oromoota miiliyoonotaa uffata kuula gargariin dirame uffatan sirba sagalee kiloolee faarfannaa mareehoo hursaa fi qawwisaa ifa booqaa birraan qilleensa lallaafaa nama qirqirsu urgaa abaaboo birraa haaraa daraaree iddoo fi sa'aa tokkotti argamu keessatti of yaada. Mee akkuma abbootiin keessan jaarraa hedduudhaaf raawwataa turan yeroo marga magariisa bishaan qulqulluu keessa cuuphuudhaan walitti dhufeenya yabbuu lafaa fi waaqa waliin qabdan haaromsitan of yaada. Irreechi kakuu jiraataa kan darbee fi kan jiru abbootii fi dhala keessan egeree riqicha ta'ee wal quunnamsiisudha. Yeroon gara lafa eenyummaa keessanitti imaltan amma ta'uu kan qabu kanaafi. Imalli kun feestivaala irratti hirmaachuun achitti hidhata hundee ofii haaromsuudha. Carraa hubannoo eenyummaa ofii dhugaa waliin qabnu jajjabeessuudha. Carraa magaalotaa fi gandoota Oromiyaa yeroo ta'e abbaa fi akaakayyuun keessan itti horanii horsiisan naatoo teessuma lafaa faaruu simbirrootaa akaakuu biqiltootaa fi bineensotaa sirbootaa walaluu fi afoola isaanii keessatti isiniif caqasaa turan ijaan arguuti. Irreecha bara 2024-2017 irratti nu waliin hirmaachuun ayyaana tokko qofa qooddachuu miti. Seenaa hambaa jiraataa yeroof hiruun uumamee ta'uudha. Akkasumas walitti dhimiinsa Oromoo Oromiyaadhaa hanga golee addunyaa fagootti jiru jabeessuudha. Irreecha bara 2024-2017 irratti argamuun hidhata hidda keessan waliin qabdan deebistanii hapheessuu qofa osoo hin taane dhaloota dargaggoota Oromootiif xombora kaka'umsaa ta'a. Kabaja eenyummaa keessaniif qabdaniin kutaa addunyaa gargar irraa imaltanii dhufuun keessan humnaa fi iccitiin Oromummaa dilbii ta'uu kan itti agarsiisudha. Dachee keessanitti fuula deebifachuun keessan hafuura tokkummaa kutannoo fi abdii dhaloota biyyaa jiru kan haaromsu akkasumas egereen keenya michichila amansiisaarra dhaabbatee caalaatti akka mul'atu kan misiraachuudha. Imalli kun baay'ee keessaniif carraa addaa gara qe'ee fi biyya abbaa keessanitti deebi'uu kan banudha. Ayyaana ulfuu kana nu waliin qooddachuun milkii irreechaa hundee eenyummaa keessanii ishee dhugaatti deebi'a. Gamtaan taanee of galtii darbeef galata dhiyeessinee abdii egereef waadaa gallee yeroo milkaa'inaa uummata keenya wajjin haaromsinu haa taasifannu. Irreechi
isiniin guutuu ta'a. Malkaan isiniin miidhagaa. Kottaa nuti gama keenyaan fuula ifaa fi mira obbolummaatiin biyya abbaa keessaniitti isin simachuuf isin keessummeessuudhaaf qophoofnee isin eegaa jirra. Irra deebiin gara lafaa fi nama keessanitti deebi'uudhaan Irreecha bara 2024-2017 mararfannaan akka waliin oollu maqaa kiyyaa fi maqaa mootummaa naannoo Oromiyaatiin waamicha kabajaa isiniif dhiyeessuun barbaada. Shimallis Abdiisaa, Pireezidaantii Mootummaa Naannoo Oromiyaa, Finfinnee. Kabajamtoota hordoftoota koo, egaa kanin isinii dhiyeesse Pireezidaantii Mootummaa Naannoo Oromiyaa Obbo Shimallis Abdiisaa ayyaana Irreechaa bara 2017 irratti xiyyeeffachuudhaan waamicha hawaasa diyaaspooraa Oromootiif dhiyeessanidha. Waan hordoftaniif, waan dhaggeeffattaniif hedduun isin galateeffadha. Odeeffannoon kun namoota biroo biras dhaqqabuu akka danda'uuf namoonni sabskraayibiin goone chaanaalii kana sabskraayib akka gootan akkasumas yaadas akka kennitanii fi laayik akka gootaniin isin yaadachiisa. Fayyaa ta'aa, nagaatti.